Ani qebale fi qarshii kuma 250 jechuudha. Sara maskee jaafanii qebale. Hojjetu takka hojii. Dhaabbata kana gaafaan qebalu. Akka guyyaa muudama qiyyaata irratti jechuudha. Teenyee murtiin muudama qiyyaa osoo murteessaa jirtu bilbilli bilbilamee hojii simintootiif carraan argame. Carraa hojii simintootiif argame kana kuntaala 100,000 miliyoona 27 nu gaafatamne jechuudha. Haqabnu miliyoona 23. Jalqaba hojiin tu gaafa jalqabde jechuudha. Kaapitaala miliyoona 4 irruu qabaa jechuudha. Assaayimentiin kiyya guyyaa sanarraa jalqabe. Assaayimentiin waldee kana hoogganuu keessatti hir'ina maallaqaatiin hojiitti galuudhaaf yaaduu barbaachisaa jechuudha. Torbaan tokko kan nuuf kenname torbaan tokkichaa san keessatti miliyoona 27 torban san yoo kafaluu baanne carraan san guutuu buruu danda'a jechuudha. Saa san keessatti maal goonaa kajoo kanaa wajjin mari'annee fala barbaannee baankii deeggarsa liqii furannamoo maal goonaa kajoo baankii gaafanne baankiin nu beeku biiftuu Oromoo isa beeku gaafa sana baankiin maallaqa kakannuuf liqii kakannuuf dhaabbata hojii keessa jiru bu'aa galmeessaa jiruuf kan gaafa sin beeyne namni qacarroo si dubbisuu jiru jechuudha. Miliyoona 23 qabna achi keessa sossaan jiru qixa saniin baankiis ni yaallee hin dandeemne jechuudha. Hara nu gidduu jiran obboleeyyan keenya nama yeroo san keessatti nu amanee miliyoona 4 dursee nu qaban simintoo saniif jecha barbaadannee Lamideen gidduu jira Aadamii jedha akkasitti maallaqa kana kafalee nu dura miliyoona 27 goonee kafallee jechuudha. Jeeta tokko ol fixate jee tokko simintoon tun baatee raabsuu jalqabuudhaaf jechuudha. Yeroo kana keessatti oduun jalqabee jechuudha. Maallaqni waldaa baafamee dhuunfaadhaaf itti fayyadamuu jalqabee kajaame gabaasirraa eegalame. Nuti immoo simintoof kafallee 27 goonee kafallee kan turre jechuudha. Eegas booda hojii jimaatiif fiiguu eegalle. Sanneen nami eeggachuu qabna hojii jimaatiif fiigamuun eegalle. Hojii jimaatiif ji'a 3 ol qarshii 250 kana qabnuun ol baanee Finfinneetti jechuudha. Anaa fi obboleeyyan kiyya lameen kun abbaa gadaa idaannee waajjiroota hulaan dandeen hin qabne jechuudha. Hojii jimaa tana keessa seenuudhaaf. Itti aansee obboleessi keenya Abdiisaa nu jidduu jira. Maammila achirraa fiduu keessatti Maqdishoorraa nama achi jiru hojii wal qunnamee saayiba isaa jechuudha. Maammila achirraa akka nu dhufte jimaan maal bakkamitti eegallee akkamitti bakka tana geenye kajoo yoo hin beeyne arraba waan argame kun akkamatti laafuutti harkame fakkaata waan ta'eef kanneen akka rakkaasaa jiru. Maammiltittiin dhufte tun nu wajjin olii gad deemuudhaan haala keessa jiru laaluudhaan nuuf naatee jechuu ni dandeenya. Qarshii doolaara 400 dursitee kaapitaala isiin nuuf kennite san qachuu garuu san keessatti miliyoona 14 maaliin isiin nuuf kennite jechuudha. Nuuf kennite jechuu dandeenya kaapitaala dursitee nu kennite jechuudha. Namootaaf fide maallaqa kana. Hojii namoonni tattaaffii godhanii maallaqni wal dhufe. Maallaqni duroo libbaastan isinii too libbaasi tattaaffiidhaan dhufe sana. Namni hin harkadhaaf wal libbaasi. Dadhabbii qaba. Wal libbaasuus walitti qabuun achi booda maallaqa san deebisanii guddisuu keessattis laffaatii qaba. Miliyoona 14 qixa saniin galuudhaan hojii jimaa jalqabne. Yeroo san keessatti waldaa akkaawuntii waldaa gubbaa qarshii 100 bichaa jira obboleeyyan kiyya. Simintoo irra qabamee jira maallaqni kan cuftinu. Kaapitaala hin qabne. Carraan dhufe san silakkaa ammaa kanatti jechuudha. Galuullee hin dandeenyu. Nam tokko siif hin kafalu fuulduratti maallaqa. Jimaa ergiteeti liqii akkasiif ol deebi'a. Hojii jimaa ni beektan akkaataatti dalagamu keessatti jechuudha. Yeroo san keessatti immoo boordiin tunii fi maanajimentiin as jiru kun miliyoona 14 dursee akka galu godhuudhaan hojii tana jalqabnee har'a immoo
maallaqa miliinaan lakkaa'amu kan amma gabaasa kana gubbatti ilaallu kan galmeessuun danda'amee jira jechuudha. Har'a hojjettoota tokkoon kaqee ballee hojjettoota nama 12 ol hojjettoota dhaabbataa qabna. Namoota 80f carraa hojii uumnee jirra. Iddoo hojiitti jechuudha. Namoota qarshii 500 kafalluuf guyyatti 200 kafalluuf 500 kafalluuf dabalatee namoota 80f carraa hojii uumneeti jirra jechuudha. Carraa hojii uumnee kana keessatti dhaabbanni qarshii miliyoona 23tti hojii jalqabe. Har'a kaapitaalli isaa guddatee carraa hojii namoota itti kanaaf uumee biddeena nama hedduuti jechuudha. Nama 80 jechuun 80 kana duuba nam 5 yoo xiqqaate yoo jiraatu ta'e nam meeqaaf akka biddeena uumtanii maallaqni isin achitti ol baastan kun maallaqa isinii fiduu qofaa miti halaaluu qabdan jechuudha. Har'aan inni obboleeyyan keenyaaf hojii uumee biddeena nama baay'eedhaaf ta'eeti as keessatti maallaqni keessan kun akka biyyaatti doolaara fidaa biyyaas guddisaa biyyaafis faayidaa fidaati deemaa jira jechuudha. Maallaqni isin dukkanitanii jechuudha. Qixa kanaan akka ilaalamaa deemuufi. Raawwii faayinaansii adoolessa haga guyyaa 30ti kadeessinu. Kan waggaa tokko guutuutti hogguu xumurame hojiin tokko hogguu jalqaba waan waggaa tokkooti ilaalta. Madaallii kaayyatta. Madaallii kan ilaaltu haga xumuraa deemteeti bu'aa keetiis khasaaraa keetiis irratti beekamu. Jidduu dhaabbattee ilaaltu. Jidduutti gabaasonni ilaalamuu dandeenya jechuudha. Maal irra jirraa kallattii booda waggaa guutuu xumurre bu'aa jennisa argachuudhaaf nu dandeessu moo dandeessisu maaliif jidduutti bu'aa bahii hedduutu jira jechuudha. Yeroo itti khasaartu jira yeroo itti ol kaatu jira jechuudha. Amanni dabre kun yeroo amma adoolessa 30 irratti jennee oguu lafa keenyu san irratti jechuudha. Jalqaba irraa eegalee haga xumuraatti sanii 30 kana keessatti khasaaraan hin turre jechuu hin dandeenyu. Khasaaraa baay'eetu ture. Waggaan dabre kun maal fakkaata maaliin bari kumli 2014 jechuudha. Akkam keessa dabarre yennee oguu laallu taateewwan hedduutu dabre jechuudha. Jimaa wajji wal qabatee fakkeenyaaf haala jimaatti dhaabnu keessa turre. Bari 2014 akkamitti mircaa gaggeeffame eessatti Maqdishootti mircaan achi gaggeeffame asitti nu yaachisaa ture nuti. Mircaa isaanii teenyeeti TV jechuudha. Galgala akkanatti guyyaa guutuurra oollee farmaajoon baratamuu haanii hayyoo jechuudha. Maaliif jennaan siyaasa jira achi keessa. Farmaajoon yoo baratamuu baatee guyyaa kaan jimaan keenya akka jalqabu ni beekna ture. Nutiif sodaa ture jechuudha. Farmaajoon hin baratamne farmaajoon baratamuu dhabuu isaatiin osoo turee hin bulin torbaan tokko booda jimaan keenya asii jalqabe jechuudha. Achi booda jimaan keenya gabbaa dhufe. Maamiloonni keenya duraan ati bilbiloo taraa takka silkii teenya kaasuu diidan. Hammaaraa jarkatan. Osoo akkasitti jirru maallaqa eenyu duraan doolaara 15 fi shilingitti eegalle isaanii wajjin osuma gabbuusanii doolaara 7 booddee dareegee galtee booda doolaara 5 malee hagayyootti deemuu eegalee jechuudha. Kootaa keenya 8,000 marduufa kajaame osuma gabbuusanii haga 2,000tti gabbuusanii jechuudha. 1,500 achi boodammaa iddoo tana waan himanii miti marduufni ergu jiru xiqqaadha jechuudha. Gara Maqdishootti ijoo ol qabatee. Haala san keessa osoo jirru magaalaan Puuntlaand argamti. Puuntlaand Garawwee fi Bosaasoo jechuudha. Achi keessa maaltu ture dorgommii ture. Akkasumas seennee tirfii argachuu hin dandeenye ni beekna. Maal goona? Haa seennu. Tu maal ta'uu jirti? Ta Maqdishoodhaa dhaamuu jirti. Argaa jirra. Fakkeenyaa kana fedhan jimaa warri Maqdishoodhaa. Magaalaan tun dhaamte jechuun jimaa keessaa baadee jechuudha guutuutti. Saniif ammaaraajiin jiru maali? Ammaaraajiin magaalaa Puuntlaandiiti jechuudha. Puuntlaandii kana galuu qabnaadha.
yeroo san keessatti already pirezidaantiin keenya kaasee jira burjaajuu keessa seenee ture ololli jidduu seenee jira oduun haasa'amu hedduudha an gabaasa dhiyeessuu dhabeetii miti gabaasaan dhiyeessuu keessatti yoo shakkii wal keessa jiraatee waan dhageesse qofa mirkaneeffachuu dhufta waan inni hin jiru takkaa'u siif galuu hin danda'u jechuudha kana shikkitu ta'e yooriin hattuu dhageessitti mee qofa ni amanta gabaasni gabaasa ta'uu danda'a olii daribiraas dhufee yaasin hattuudhaa yoo mirkaneessuu baate gabaasa kijibaati yoo lamanuu hin jiraanne ta'e qalbii qulqulluudhaan wal dhaggeeffachuu olala gurra keessaa baasuun gaarii loggu cufa maaliif akkamitti jaaniif baafachuu gargar kita san keessa turre haala san keessa osoo jirruuti puuntulaandi kana kisaaraa wajjiin kisaaraas ni qaba kisaaraa sanis fudhannee seenuu qabna ammaaraa hin qabnu jannitti galle akkamitti galla yoo kasaarree maal goona karoora haayyenne ammaaraa hin qabnu waan doolaara fidaa jirra baankii maallaqa nuuf kenna ni liqeeffanna doolaara fidaa jirra waan ta'eef baankiin gaarantii tokko malee qarshii nuuf kennuu dandeenya doolaara fiduu saniin dhaabbatee jechuudha sanii wachirraa liqeeffanne akka namni hojjetutti nutis hojjechuu qabna bo'uu hin qabnu jenneeti hojii kanatti boorriin teessee murteessitee gallee jiru kasaaraa guddaa keessa gallee waggaa kana keessatti waggaa 2014 hojii puuntlaandii guyyaa torba guyyaa 26 eegalle jechuun ji'a kana dura jechuudha guyyootuma 12 akkana kajoo kadaleeyne amata kana keessa puuntlaandii jechuudha achi booda ka jiru bara 2015 keessa gadaa jechuudha haan immoo hojiiwwan jimaa duraan maqdishoo keessatti hojjenne irra guddaa isaa haammatu jechuudha simintoo hojii ol qabatee hojii ta'e bara simintoomi simintoo hojii ol qabatee seerota ba'aa turan ni beeyta kaamsaa simintoo hojii ol qabatee nuti bara dabre kuttaala 300 kabinne habaasnis akkasumatti baasuus dandeenye 200 olii 200 fi 30 takka kana baasnee jirre jechuudha baasnee gurgurre bara nammoo 50 qofa gurgurtaa harkanne bittaa harkanne jechuudha 50 man binne baasne 50 xumura irratti xumura baroo kanaat irratti kabinne jechuudha 100 bichaadha kabara nabinne simintoo walii galatti waggaa lameen kana keessatti binne jechuudha 400 humni 300 amata dabre keessatti kabitan bara 2013 bara nama 100 bichaadha kabinne 50 baasne humni 50 achi jira jechuudha akkaatatti boo jirtan yaadattan maabara ijaarama mootummaan harka naqatee waan ni godha ammas waan ni jira hirrinaa jira hajaamuun hojii simintootu isin hojjetamne jechuu ni dandeema barana lolaa ture jedhana keessa doolaara finnu keessa duraan 100 finne doolaara 40 persentaa 40 persentaa 30 ifiif doolaara kaayyachuu turre jechuudha akkaawuntii doolaara gubbaa sababa biitii doolaara barbaadduun persentaa digdambichaadha kaa'u jirru amma seerri jijjiiramee jechuudha kun cuftii ifiif dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha biizinesa irratti haala kanaan ibsa faayinaansii hojii ol qabate gabaasni ibsa faayinaansiidha waa uumafan kana keessatti ilaala waasdeen kana keessatti ilaaluu dandeenya tokko ibsa galiiti ibsi galii gurgurtaa keetii fi wajii keetii eegas bu'aa keetii jechuudha gurgurtaa sanarraa argatte jechuudha achi booda immoo hojiin kee maal ta'a gibiraa mootummaatiif kanaan kafaluudha jechuudha maaliif maal hojjechaa turre jimaan keenya galii gurgurtaan keenya meeqa turre ogguwaa gurguruu abinneetiif bittaafuu meeqa oolchine ogguun irraa hir'iste kanuma dhufaa jechuudha bu'aa isaatti argattaa jechuudha haala sadi madaalii qabeenyaati tokko kabira madaalliin qabeenyaa dhaabbatichaa
sane soddomi irratti akkam tureedha maaliin akkaawuntii irraa qabu meeqa liqiin baankii irra jiru meeqa kaapitaalii isaa meeqa kajoo jechuudha madaallii sani agarsiisu. Kabaraa sochii maallaqaa dhaabbaticha maal fakkaataadha haba'u haseene jechuudha guyyaadhaan haseenaa ba'u waggaa kana keessa wanti seenaa bahaa ture hangam takkaa kajoo sochii maallaqaa agarsiisu jechuudha. Gabaasni faayinaansii kanuu keessatti dhuma. Jimaa jalqabatee galii ala erga jimaata irraa argame amma kuni jimaa jalqabatee hamar qabna puntulaande qabna gobol jennaan gosa sadii jechuudha. Hamar jennu kan Maqdishootti erginu puntulaandi gara wayii fi bosaasotti erginu gobol kan jennu baadiyyaati jimaa kana asumatti qarshiidhaan kaisaan as rakkabne jechuudha. Qarshiidhaan kafalamu kun doolaaraan osoo hin jechuudha. Jimaa riijekti ta'e jimaa fokkotaa jechuudha keessaa maratame keessaa ba'u sanii jechuudha. Haala sanii nagu laallu gurgurtaan keenya jimaa jechuudha waliigala miliyoona 342 548 qarshii 383 jechuudha. Gurgurtaa keenya kuni bayi isaatu maal fakkaata doolaara yoo laalle achi cinaa jira miliyoona 6,454 934 jechuudha. Jimaa bittaadhaaf waan baasnee yeroo 309 hojjetoota guyyaatiif hajjenne reefuun sana amma hojjetoota hojii humneef kanaaf hangam takka bahee jira toora miliyoona 7 fi 256 kafalleetti jirra jechuudha hojjetoota guyyaatiif jechaadha. Akkasumatti isa hojjetiidhaaf kafalamee jira miliyoona 6.5 iskaanii fi jirra kastamaa fi kana gubruka irratti kafalle waliigalatti shaashaan qarshii miliyoonni 353 duwwa 55 620 wajii ta'ee jira jechuudha. Maal agarsiisa as keessatti khasaaraa agarsiisaa jechuudha. Jimaa irratti hojii jimaa keessatti khasaaraa miliyoona 10 507 236 khasaaraa agarsiisaa jechuudha. Agu kaampaanii taatu hojiiwwan hojjettu waan adda addaa qaba jechuudha. Jimaa qabda, raabsaa simintoo qabda, asiin immoo oguu jimaa alatti ergitu alarraa waa galchuu qabda. Akkas yoo ta'u baate jimaan faayidaan qabu alatti ergitee harraa fayyadamu kasarraa fuudhatu sana jechuudha. Maaliin alatti hafa, maaliin achi qabama. Wanni liqii keessa nama galchu tokko sani. Liqii baankii keessa maaltu si galcha? Reefuun tana jalqaba irratti inni gaas jalqaba maallin nuuf seensan nu gargaaree jira. Itti aanee ta'u jidduutti maallaqa sirraa hambisu. Maaliin bitti ergita? Hin qabdu jechuudha. Aggusan maal goota doolaara fiddu sirra dhaabbatteeti liqii baankii irraa fudhattaa jechuudha. Miliyoona 42 ol qabna alarraa hajimaa jechuudha. Amma dura amata dabrees dubbanneeti jirra. Haga Maqdishootti deemnee doolaara 700 olii hafinde imbaasii keenya dura teenyee jechuudha. Maallaqa achi qabame. Dhaabbatichi kun hangam takka kaapitaal hangam takka sossoosu jira kanaan laaluu dandeessu. Eessaa maallaqa jenereet goonee fitu jirra. Miliyoona 23 eegalle achitti 700 nurraa qabamee hojii keessa jirra. Hojii keessa hin baane akkam gooneeti kajoommoo waa laafutti akkanumatti godhamee deemaa jiru miti jechuudha. As keessatti khasaaraa kan agarsiisa. Khasaaraa kan ammoo akkamitti hojiiwwan biraatiin hojii alarraa galchuu keessatti barana kee baay'inaan daleenya. Amata dabre akka yaadattanitti karooruma keessa galchinee ture. Hojiin alarraa meeshaa galchuudha hin jalqabne ture. Barana ammoo alarraa meeshaa galchuu keessatti kaapitaala keenyaa miti kun. Kaapitaalli alarraa meeshaa kana galchuudhaaf maallinni gara keenya dhufe qarshii miliyoona 284 kuma 474
qarshii 292 namoota meeshaa barbaadan hanga doolaara hin qabne namoota sana wajjin kontraata dursinee mallatteessinee laayisansii keenyaa fiqaada keenyaa galchinaaf biiftuu Oromiyaatiitu galchee kan gumrukniinis bakka meeshaa irraa binnus hundisaatu biiftuu Oromiyaati jechuudha. Nama immoo meeshaa san barbaadu dursinee kontraata walii mallatteessinee akkuma simintoo dursinee kafallu kanatti innis dursee nu kafalaa jechuudha maallaqa parsantaa 50 meeshaa bittaa isaatiif parsantaa 70 ni kafala parsantaa 30 ni kafala haala saniin kafalaa deema nuti achi keessatti bu'aan keenya durumarratti shalagameeti fixuudhaan haala saniin kan meeshaa sanatti riiskiin fudhanne meeshaan baddu LCS irraa turu waan jennu kana cufa osoo riiskiin fudhanne qixa kanaan hojjennee keemikaala gurgurtaa keemikaala warshaa naashinaal simintoo wajjin walii mallatteessine isaaniif galchuudhaan waan gurgurtaan isaa miliyoona 20,923 qarshii 700 fi 26 akkasumas gurgurtaa sibiilaati. Sibiilaas akkasumatti galchine sibiilli galchine hundinuu miti faabrikaalee sibiila alarraa galchanii asitti beeksanii hundinuu hojjetaniif roo maateriyaala jechuudha. Dirree stiil jedhama. Dirree stiilii kan galchine 263 550 gurgurtaa raawwanne kanarraa bu'aasaa miliyoona 43,499 arganneeti jirra. Keemikaalarraa immoo miliyoona 3.8 arganneeti jirra jechuudha. Qixa kanaan achitti waan jimaa irratti hidhamne as keessatti ammoo bu'aa nu agarsiisaa jechuudha. Bu'aa eenyutu kun? Bu'aa jimaati. Hara biraatiin kallattii bilaatiin gulaaltu jira. Jimaa of hojjettu maanzaraatti ilaaltu jijjiirratti ilaaluu qabda. Biteetuma gurguree tirfichitti isaa baddee jette kasaaraa keessa jirtu gujuba kasaaraa agarsiisa saniifuu seentu maanzaraa jijjiirratti ala ergi jimaa keessa gugu seentu jechuudha. Maanzaraan kun jijjiirattu maali? Doolaaraan fidu sun maalitti godhaan? Doolaara san duuba ilaaltaa jechuudha. Gatiin doolaara tokkichaa naa dhufuu san jimaadhaan sababa jimaatiin meeqa tirfii qabaa kajoo san achi keessatti ilaaluudhaan dalagama jechuudha. Qixa saniin dalagameeti jimaan kasaaraallee guqabu wanni dalee dursaniif jechuudha. Doolaara irraa dhufusaniif jechaadha ka dalagamu jimaan. Yoo kasaara yoo fidhaa haadhaaf nu yeddeetti lafaa qaata. Arra silaa jimaa keessa jiraachuu baanne miliyoona 200 namni liqiiluuf kan nu hin jiru baankiirra. Arra silaa jimaa keessa jiraachuu baanne impoorti godhuu hin dandeenyu yaadullee hin dandeenyu balayyeen biyya. Alarraa meeshaa galchuudhaaf. Saniif jimaa keessa jiraachuu takka kabajaa si godha ekspoortaraati. Lama dabaayii faayidaa biyyaaf fidde jechuudha. Kabajaa qabda mangutummaa birattis bakka hundattu jechuudha. Saniifuu kasaaraa fudhannee hojjechaa jiru jimaa keessatti kanaati. Waa hedduudha wal qixxeessine jimaa keessatti. Kafaltii liqiidhaan kafalamaa ture. Nuti liqii dhaabneeti yeroo duraatiif cheeka namoota jimaa dhiyeessaniif cheeka kan jalqabe biiftuu Oromiyaa dubbaleen biyya fittima. Hojiin hojjechaa jiru seenaadha. Kaartoon gubbaa baasneeti cheeka kannine cheeka san sharafachaa furachaa jira jechuudha. Sodaan qabu namni bira fidu maallaqa jimaasaa. Nuti jalqabne nutti aananii kabiraa jalqabee jechuudha. Kabiraa fooyyeessitu baankii banatee baankii achi keessa banee qarshii kafaluu eegale. Maaliif eenyu fide kan? Nuti fide. Ara nuti cabsine liqiisan hambisne saniin kafaluu jalqabe kabiraanis nurra fooyyeessuu jalqabe. Bu'aan keenyuti hawaasa kanaati jechuudha. San hambisuuf kaane jennee jirra. Hayyoon dhaabbata kanaa qixa kanatti ilaalamaati. Kadeemuu qabu hojiin hojjechaa jirru maallaqa fiduu bichaa miti waa hedduudha jijjiiraa jirru jechuudha. Doolaara 5 amata 50 ol biyya tana keessatti ka ture biiftuu Oromiyaa yeroo Mogadishoon bichaan hojjennu keessatti mootummaa biratti iyyinee haga doolaara 10 ol deemuu qabaa ka jettee qabsooyitee doolaara 10 akka ol guddatu kataasise biiftuu Oromiyaati. Liqiin baankiidhaa yeroo dhaabbate keessatti bunaa fi saliixa qofaaf yeroo kan namu keessatti biiftuu Oromiyaa yeroo duraatiif jimaa beeraayi baankii keessa seennee jimaafoo maaliif hafaa kunis doolaara fidaa jennee dubbachuudhaan guyyaa nuti galgala guyyaa seenne
guyyaa lama booda tiivitti jimaa fi sattaa eeyyamee dubbatame jechuudha. Kana cufa hojii biiftuu Oromiyaa hojjechaa jiru ta'uusaa beekuu qabdan. Maqaan ijaaraa jiru maqaa guddaadha. Beekamtiin fidaa jirru jechuudha. San kan maallaqaan shallagamuu hin dandeenye maallaqa irra guddaa waan ta'eef simintoo wajjin qabatee kana fakkaata. Simintoon akkasuma wajjin ol miliyoona 9,462 tirfiidha agarsiisa. Gurgurtaan simintoodha miliyoona 55,730 fi qarshii 508 gurgurtaa isaatii. Bahiinsa ammoo 46,267 kana fakkaata. Bu'aansa ammoo miliyoona 9,4 waasaati jechuudha. Waliigalatti sadeen maqaan hojiin hojjenne importii maal jimaa alergii qabna. Akkayaanu simintoo raabsaadha. Kaan immoo importiidha jennee jirraami. Kana walitti deebisnee oggulaan gurgurtaan timshaashni jimaa simintoodha. Sibiilaa walitti hidhaanee qarshii miliyoona 682,753 qarshii 885 jechuudha. Gurgurtaa isaati kuni akkasumas boodas deebinee bahiidha. Bahii reefu tanaa jimaa wajjin ol qabatee miliyoona 353 qarshii